Ashama harka fuudhee akkam jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu filannoo kana wal qabsiisee namoonni hedduun aaranii koongiresii maaliif hin mo'atiin yaada garagaraatu ka'aa jira jechuudha. Duraan dursinee paartiin Oromoo Federaalist Koongiresiidha injifannoolee gurguddaa galmeessee jira. Dalagaa isarraa eeggamu sirnaan ba'ee xumuree jira jechuudha. Maal dalage? Ummata Oromoodhaa biyya keessa Wallagga, Baale, Harar, Jimma, kutaalee Oromiyaa keessa jira mara keessa gad dhaabbachuudhaan mootummaan amma aangoorra jiru diina isaa ta'uu ummata Oromoo barsiisee jira jechuudha. Kun injifannoo keessa isa guddaa ummanni Oromoo hangam isa jala hiriiree socho'aa jiran sochiilee Naqqamte gubbaa godhamee agartan Gimbii gubbaatti Baale irratti jechuudha. Kun injifannoo gurguddaa keessaa tokko ummata Oromoo biyya keessa jiru mootummaan kun diina isaa ta'uu barsiisuun koongiresii waggaa kana parsantii dhibbatti ni mo'ata. Halkan edaadhaa Forojoon guutuun itti guuramaa bule. Finfinneen guutuun waraanaan marfamteetiin namni jooniin har'a koongiresii filadhe. Boru najjeesan boru duuti kiyya du'a jedheeti lubbuu isaarra mootummaa makana filata jechuudha. Afaan qawweetiin. Kanaafuu carraan ummanni Oromoo qabu tokko. Carraan sun maali? Fincila ummanni Oromoodhaa biyya keessaa ka'aa jiru kanarratti dhaabni adda bilisummaa Oromoo isaan dudda duuba dhaabbatee qawwee tumu. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo qawwee tumu. Ummanni Oromoo ammoo kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru bakka hunda maallaqaan akkuma gargaarsa OMN dha addunyaa kanarra deemanii walitti qabaman. Gargaarsa waboo bilisummaa Oromoo jedhanii deeggarsa maallaqaatiin ummanni addunyaa kana keessa jiru guutuun bira dhaabbachuu qabu. Waboo bira maallaqaan bira dhaabbachuu. Waboo biyya keessaa of jaaraa jiru. Ummanni Oromoo bakka jiru qawwee qofatti amanuu qaba jechuudha. Mootummaan kun filannoodhaan akka hin buune waggaa 5 sobamnee jira. Si'a 5 jechuudha. Nuga amma ummanni Oromoo amma walii galatti kallacha qabsoo adda bilisummaa Oromootti seenee qawwee tumu qofa jechuudha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa maaltu eegama? Ummanni Gimboot 7 fakkeenya isin haa ta'u dheengadda jaarramaniiti Kanaadaarraa, Ameerikaarraa, Awustiraaliyaarraa, biyyoota garaagaraarraa namni jireenya bareedaa makiinaa gaarii otoo oofuu dalagaa gaarii otoo qabu achirraa wal jaaraniiti gara Eertiraa deemaniiti qawwee tumaa jiran jechuudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa akka ummata Gimboot 7 kanatti maaliif ilmaan Oromoo jaaree gara dirree waraanaatti hin finne? Rakkinni jiru maali? Duraan rakkinni jiru kan jedhan ummanni Oromoo hin dammaqne. Ummanni Oromoo amma dammaqee jira. Dhaaboleen jiranis guutuun isaanii murna waraana of harkaa qaban bakka takkatti deebisuun dirqama. Akka gaafa duraan mooraan waraanaa bakka takka turteetti ummanni biyya takkaaf qabsaa'u saba takkaaf qabsaa'u maali mooraan 3 maali mooraan 2 mooraan takka jechuudha. Biyyi qabsooytaniif biyya lamaa miti biyya takkittiidha Oromiyaa. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaa amma jirra jettanii warra filannoo kanarratti gubate ummanni Oromoo maqaa ABO jedhu dhumate lafarraa dhume. Ummata dhumate kana amma bira jirra jechuu qabdan jechuu akka jirtan of agarsiisu. Adurreen maaliif maal jetti jennaan
obboleessa bosonaa qabdii eessuma bosonaa qabdii jedhan qeerrensa. Kanaafuu ummanni Oromoodhaa fincila amma hin ka'a fincilli qeerroo nama fincilan kaafte fincila ka'u kanarratti bira dhaabbachuu qabdan. Dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa hooggantoonni galuu qabdan jechuudha. Biyya alaa teessanii ani hoogganaadha, ani maarree, ani qarshi qaba, ani kun baduu qaba jechuudha. Namni qabsaa'uu barbaadu biyya deemee waboo wajjin qawwee dhukaasuu qaba. Hin jirtu dubbiin biyya alaa taanii makiinaa gaarii ooftee, siree gaarii raftee, telefoona gaarii dubbattee, akka bareeda jiraattee ani hoogganaa baa'uuti jechuun, ani qarshi qabaadha jechuun, ani abbaa dinagdee hin jiru kun. Qarshi qabaan biyya jira. Bosona keessa taa'uu qaba jechuudha. Hoogganni bosona keessa taa'uu qaba. Akka duraan jaarraa abbaa gadaafaa mooraa waraanaa keessa ta'anitti. Nadhiinfaan duraan Ameerikaa taa'anii qabsaa turanii biyya keessa ta'an. Biyya keessatti waraana wajjin socho'aa turan jechuudha. Akka sanitti biyya keessa taa'uu qabdan. Eertiraa jechuun maal jechuudha? Eertiraa jechuun mana hidhaa qabsoo ummata Oromooti. Waraanni Eertiraa jiru guutuun galuu qaba bosona Oromiyaatti. Hanga bosona Oromiyaatti hin galle Eertiraa teenyee ummata Oromooti qabsooyna jechuun kun abjuudha jechuudha. Abjuu. An abbaan feetanii na jibbaa, abbaan feetanii na jaalladha. Dantaan qabu. Garuu haqa jirtu dubbachuudha. Wanti of duuba na deebisu takka hin jiru. Biyyoota addunyaa too fudhattanii waraanni isaanii eessa ta'a? Lafa joogiraafii lafaatiin Oromiyaa irraa fagaatte kaartaan isiituu karuma Oromiyaatti seenan hin jirre achi ta'anii waardiyyaa Eertiraati si waardiyyaa Eertiraati Eertiraa eedanii damoosni isinii kafalamaa jiran fakkaatan akka kiyyatti. Kanaafuu waraanni Eertiraa jiru waraana biyya keessa jiru qeerroo akka duraanitti bosona Oromiyaa keessa bosona Baalee Harar gaara mul'ataatti galuu qaba bosonni waraanni. Hanga kun hin taanetti qabsoon ilmaan Oromoo bu'aan qabu. Duraan akkamitti injifannoon galfeema? Barataan mana barnootaa keessatti ilma Habashaatti wal lolee yaa ilma Habashaa waliin jedhee ilma Habashaa dhaheeti bosonatti utuala jechuudha. Abaa'oo duuda duubaa qaba waraanatu bosona jira jechuudha. Nama abdii irraa qaba. Amma barataan ilma Amaaraatti yoo wal lole eessa dhaqa? Eertiraa dhaqa. Eertiraa jechuun eessa? Lafa joogiraafii lafaatiin Oromiyaa irraa fagoo taate. Kanaaf waraanni jiru guutuun humni jiru guutuun bakka takkatti mooraa takkatti deebitanii Oromiyaa keessa dhaabbachuu qabdan. Hawaasa Oromoo addunyaa kana keessa jiru guutuu isaa akkaataa inni mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromootti makamu jaaruu qabdan. Wallahi wa billahi awwaraana kuma tokko isiniif hin jaara. Fuula ummata Oromoo dura taa'eetiin dubbadha. Mee waraana adda bilisummaa Oromoodha namni akka barbaadetti waraana tutaalutti jira haa jaamu. Namni biyya alaarraa akka ummata Gimboot sabaatitti dhaabni isaanii biyya alaarraa Kanaadaarraa Awurooppaarraa nama jaareetii Eertiraatti galchaa jira jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo maalii fi addunyaa kanarraa nama walitti qabdee bosona Oromiyaatti hin galchine? Rakkinni jiru maal? Ummanni Oromoo dararame, miidhame, miidhaan keenya kun ammoo gahuu qaba. Paartiin Koongiresiitis galata guddaa ilmaan Oromoo irraa hanganan jedhamne qaban jechuudha. Maaliif? Ilmaan Oromoo biyya keessa jiran barataa, barsiisaa, doktora, injiinara of jala hiriirsee mootummaan kun diina Oromoo ta'uu isaa barsiisuun injifannoo keessaa isa guddaadha. Abaa'oonis injifannoo kanarratti gadhaabbatee ilmaan Oromoo jaaruu qaba jechuudha. Ilmaan Oromoo addi bilisummaa Oromoodha amma jaaruu qaba. Maqaadhaan osoo hin taane. Aliin akka aliitti bosona seenuu qaba. Shamarran dargaggeessi bosona seenuu qaba jechuudha. Shamarran Tigrees yoo fudhannee warri amma nu gabroonfataa jirru
meeshaa qaama isaanii gurgurataniiti qabsoo bira dhaabbachaa turan. Qabsoo isaanii bira dhaabbachaa turan. Qaama isaanii gurgurataniiti waa waraanni bosonatti marqaa nyaatu kafalaa turan jechuudha. Shamarran Oromootiin kana godhaadhaaniti. Kun dhiirummaarraa kan ka'e. Keenya hoo biyya marraa fiiga. Artistiin biyyarraa utaala. Injiinarri biyyarraa fiiga. Waraanni biyyarraa fiiga. Biyyumarraa fiinna. Biyya alaa teenyeeti wayyaanii afaanin Oromiyaarraa ariina. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Baay'ina keenya hoo laalle baay'inni keenya hanganan jedhamu. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo nama jaaruu qabdan. Akkuma amma OMN jennu kanaas warri biyya alaa jirtan guutuun gargaarsa waboo bilisummaa Oromooti jettanii maallayni walii qabamuu qaba. Hodhuguma fudhannees rakkinaalee gurguddaatu jira dinagdeen. Waraanni bosona jiru maal nyaata? Waan nyaatus ammuma lafa kaahuu qabna. Gaafa bosona seenne ammuma waan nyaannus lafa keenyee dinagdee walii guurree abaawoodhaa kennuudha. Gaafa san tarkaanfii fudhachuu didan ammoo ni beeyna jechuu gaabsan. Galatooma.